Akkam jirtu barattoonni keenya baga nagaa taatanii nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ta'u jecha Dr. Bocaalaati. Har'a kan inni isinitti himuu dhufe waa'ee kaansarii garaachaati. Tarii dhageessanii beektu ta'a waa'ee kaansarii garaachaa kana. Kan isinitti himuu dhufes egaa kaansarii garaachaa kanarratti faffaca'iinsa isaa, saaxiltoota kaansarii garaachaa, mallattoolee isaa akkasumas immoo maal gochuu qabna kan jedhuu fi haalli nama ajjeesuu isaa akkamii kan jedhu irratti waan tokko isinitti hima. Egaa kaansariin garaachaa kaansariiwwan nama ajjeesuudhaan beekaman keessaa isaan kara jalqabaa keessa jira. Sababni isaas kaansariin kun kan nama ajjeesuu fi tokkoffaa mallattoo dafee agarsiisu yeroo dheeraadhaan mallattoo malee ture. Gaafa mallattoo agarsiisutti immoo inni sadarkaa yaalamuu hin dandeenye irra gaha. Karaa biraatitti qaama keenya karaa garaagaraatitti faca'uudhaan sadarkaa wal'aanamne bira gahaa jechuudha gaafa mallattoo agarsiisu jalqabatti. Inni kun akka dhukkubni kun akka baay'ee nama ajjeesu isa taasiseera jechuudha. Kaansariin garaachaa kun egaa hammi nama ajjeesu isaallee hammi fayyuu isaa xiqqaa kiureetti yookaan immoo hangi namni tokko dhukkuba kanaan qabamee irraa fayyuu gadi bu'aadha. Naannoo 5 hanga 10% jechuudha. Dhibbeentaa 5 hanga 10 qofa carraan fayyuu nama tokko dhukkuba kanaan qabamnaan. Kana jechuun fakkeenya nama dhibba tokko ta'u kaansarii garaachaatiin qabame nama 5 hanga 10 hin caalletu dhukkuba kanarraa fayyaa jechuudha. Kana jechuun baay'ee ajjeesaadha jechuudha kaansariin kun. Gaafee faffaca'iinsa isaa kana gaafa laallu biyyoota biyyootaatti gargari faffaca'iinsi dhukkuba kanaa biyyootatti gargari addunyaarraa biyyoota lama keessatti baay'ee biyya kaan caalaa beekamaadha. Jaappaanii fi biyya Chaayinaa keessatti faffaca'iinsi dhukkuba kanaa baay'ee haayidha. Keessattuu Jaappaan keessatti yearly waggaadhaan 70 in 100,000 per year waggaa keessatti nama 100,000 keessaa namni 70 dhukkuba kanaan qabamaa jechuudha. Kana jechuun baay'ee haayidha. Biyyoota kaan keessatti ni jira garuu irra caalaa biyyoota kana Jaappaan keessatti tokkoffaadha jechuudha faffaca'iinsi dhukkuba kanaa. Dhukkuba kanaa maaltu nama saaxila kan jedhutti yoo ceenu multifactorial yookaan immoo wanta baay'eetu dhukkuba kanaaf nama saaxila. Saaxiltoonni jalqabaa fi inni ijoon infekshinii baakteeriyaa H. pylori jedhamuuti. H. pylori kan jedhamu jira. Baakteeriyaan kun baakteeriyaa gaastiraayis yookaan immoo guba garaachaa fiduudha. Yeroo darbe isinitti himeen ture waa'ee guba garaachaa irratti H. pyloriin kun gaastiraayisii waan jedhamu san fida. Taayipi B gaastiraayisii fida. Taayipi B gaastiraayisii sun immoo oduu tiriit hin ta'in yoo hafe luqqa'uu garaachaa yookaan peptic ulcer disease or PUD kan jedhamu fida. Inni sun immoo otoo wal'aanamin gaafa hafu kaansarii garaachaatti ol guddataa jechuudha. Saaxiltuun jalqabaa baakteeriyaa H. pylori jedhamu kana jechuudha. Saaxiltuun inni biraa tamboo xuuxuudha. Tamboo xuuxuun egaa tamboon haalli tamboo akkuma kaansaroota biraatiif riisk faaktarii yookaan immoo saaxiltuu ta'e kaansarii garaachaa kanaaf illee akkasuma jechuudha. Haala tamboo keessa kaarsinoojinik paartikilii jedhamu jira. Kaarsinoojinik jechuun seelii dhuma nagaa san akka inni proliferate godhee kaansar seeliitti akka geeddaramu waan taasisu jechuudha. Inni biraa warshaa aara yookaan immoo awwaara tokko gallakkisu keessa hojjechuu. Warshaalee tokko kan aara gallakkisan isaan san keessa namni hojjetu yeroo hunda kan isatti saaxilamu yoo ta'e aarri sun aara san keessa waan kaarsinoojinik amma jenne san illee jiraachuu waan danda'uuf namni sun illee saaxilamaadha jechuudha. Inni biraa faamilii histirii yookaan immoo jeenetiksiin illee maatar godha. Kana jechuun abbaa yookaan haadha yookaan fira somebody namni ta'e wayii namni hariiroo dhiigaa wajjin qabnu yoo jiraate nullee carraan qabamuu keenyaa nama kaan caala hin jabaataa jechuudha. Saaxiltoonni isaanii inni ijoon kanneen jechuudha.
So mallattoolee dhukkubna kanaa maali kan jedhu dabarre karaa jalqabaasaa mallattoon qabu akkuma dura isiniin jedhe mallattoo maleessaa jechuudha. Amma guddatee qaama kaanitti faffaca'utti mallattoo qabu jechuudha dhukkubni kun. Gaafa mallattoo agarsiisuu jalqabe garuu tokko mallattoo guba garaachaa sana akkuma jirutti jiraachuu danda'a. Mallattoolee guba garaachaa. Mallattoolee guba garaachaa jechuun akka laphee gubuu, deddeeffachiisuu maal kana jechuudha. Isa hin qaba. Inni biraa ulfaatiin hir'isu. Ulfaatiin hir'isuu. Ulfaatiin nama sanii gadi bu'a. Dafee quufa. Nyaata yoo nyaatu dafee quufuu. Yookaan dhiirliisa taa'eeti kan jedhamu jechuudha. Dafee quufa jechuun nyaata yeroo makaan sila nyaatee fixu akkuma jalqabeen quufufaa jira. Kan biraa mallattoolee hir'ina dhiiga diimaa. Kaansar seelii sun bakki kaansarii sun yeroo gargari hin dhiiga. Sababa dhiiguuf jecha hir'ina dhiiga diimaa hin horatu jechuudha. Kanaaf mallattoolee dhiiga diimaa. Dhiiga diimaallee ni qabaatu. Akkasumas immoo voomitiin yookaan immoo ol cabsaarree ni qabaatu. Biraa immoo kaansariin kun yoo balbala yookaan immoo qaawwaa mar'imaanii bakka paayiloorasi jedhamu garaachi gara mar'imaanitti bakka itti darbu san involvuu godhachuu gahe nyaanni nuti nyaannu garaacha keessaa gara mar'imaanitti akka hin dabarre godha jechuudha. Sun jechuun immoo gastric outlet obstruction jedhama. Yeroo sun ta'e wanni nu nyaannu hunduu wanni nu dhugnu hunduu deebi'eetuma bahaa jechuudha. Gadi hin darbu waan ta'eef cufame waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan akkasiillee fiduu danda'a jechuudha. So mallattoolee isaa kan ta'e maal gochuu qaba namni kan jedhu tokko waa'ee hammeenya dhukkuba kanaa yaa'usaamaa'u namni yoo beekuu qaba. Kan biraa saaxiltuun inni guddaan akkuma dura isiniin jedhe guba garaachaa otoo wal'aanamin hafe kana waan ta'eef keessattuu warra H pyloriidhaan dhufe kana taayipii gaastiraayisii warra itti fidu kana isa kana dursanii wal'aanamu. Guba garaachaa wal'aanamu kan baakteeriyaan dhufu kun yoo tiriitabiliidhaan wal'aanamama. Baakteeriyaan kun jiraachuusaa gaafa barame qorichi baakteeriyaa kana ajjeesu hin jira. Eradiikeeshin teraappii jedhama. Isa san fudhachuudhaan isa sanirraa fayyuudha. Wanti ijoon karaan ittiin dhukkuba kana ittisnu jechuudha. Inni biraa tamboo maal kan xuunnoo ta'e warri xuuxan sa'aatuma sanitti dhaabuudha. Inni hin xuunne immoo xuuxuu dhiisuudha. Kan biraa biyyoota guddatan keessatti namoonni mallattoo guba garaa qaban iskiriiningii ni jira. Dursanii ilaalamu jechuudha. Gaastiroskooppii kan jedhamu jira. Gaastiroskooppii. Biyya Jaappaan keessatti dhukkubni kun baay'ee achitti komanii waan ta'eef namoonni mallattoo guba garaachaa qaban gaastiroskooppii kana ni ilaalamu jechuudha. Garuu immoo biyya keenyatti hangasumara beekamaa waan hin taaneef carraa waan kanaan dursanii itti hojjetamee mana hojii mootummaatitti namni mallattoo kana qabu dursamee ilaalamee waan kana baramu hin jiru jechuudha. Silaa otoo jiraate baay'ee bareeda ture maaliifiin akkuma dura isiniin jedhe namni dhukkuba kanaan qabame yeroo mallattoo agarsiisu bira geenyan almost tuntuun godhamu jechuudha. Inoperable stage sadarkaa sarjeriidhaan irree yaalamne waan gahuuf otoo silaa yeroo mallattoo guba garaachaa qabaatu san namoota guba garaachaa qaban irratti dandeenya akkuma biyya Jaappaan kana gaastiroskooppii kana namoota saniif ilaalle dursinee detect goonaa dursee wal'aanamaa jechuudha. Saniif carraa gaarii ture silaa sun immoo haala qabatamaa biyya keenyatiif jecha hin jiru. So kanadha waa'een kaansarii garaachaa irratti kan uummanni isinii jechuu barbaada. I think waan tokko irraa hubattu jedhee yaada. Dhumarratti warri chaanaalii keenya faaraa taatan chaanaalii keenya subscribe godhaa gara fuulduraatti wanti nu hojjennu akkasiin bira gahu subscribe godhaa fayyaa ta'a.